Olma bulteni sinaga nagenyi simbarada. Amma daqiiqa yartuu dura waraabbii tokko yaadannoo isiniifis ta'a, anaafis ta'a, faamilii kootiifis ta'a, faamilii keessaniifis ta'a, Oromoofis hin ta'a, Oromiyaafis hin ta'a jedheetan sirbaa caaluu tokko isa dhuma irratti inni dubbate gadhiise. Nu hundaaf yaadannoo ta'a, miimoorii jechuun waanuma ati yeroo hunda nama kan kee itti yaadattuutu waan sana waan ta'eef. Hacaaluun waan tokko qofaa miti, sirba qofaa miti kan nuu dhiise. Ani yeroon waan Hacaaluu dubbadhu dhugaa Rabbitti ijoollee ganna 17 fakkaadha jechuun baay'een calaqqisa, nin gammachuun natti dhagama akka burraaquu wayi. Waan kana nama tokko naa hime isin yaadachiisa. Dookter Gammachuu Magarsaatu waan tokko natti mani. Waan naan jedhani anii fi jedhan Baaroon ijoollee argitee Qees Guddinaa Kumsaa biratti baratanidha. Baaroon obboleessa Qees Guddinaa Tumsaati. Dookter Gammachuu Magarsaa immoo ijoolleedhuma naannoo Dambidolloo ta'anii isaantu gargaara. Qees Guddinaa Tumsaatu gargaara. Amma achitti barannaa naan jedhani. Haan jedheeni. Baarooni yaa'u hiriyaa isaaniiti. Qees Guddinaani nama biyya alaattis biyya keessattis nama beekamaadha, nama guddaadha. Amma isaan kanatu Baaroon jedhani yeroo gaamana barumsaati gallee nyaata nyaachuudhaaf jennu akkasumatti ilaaleeti biddeenni xiqqaa waan ta'eefi akkasumatti ilaalee isaan immoo oofisa isaanii keessaa manuma bultii manuma jireenyaa keessa wannaa qaban gola jechuun gola jedhani gaafaan Oromootti oofisa kan isaanii qofa qabani. Amma Baaroon kadhata akka pheenxeetti kadhachuudhaaf sagalee ol fuudhaa jedhani. Yoo nyaati xiqqaa ta'e maaliif jennaani maaliifi Dookter Gammachuu maaliif akka godhaa jennaan akka qeesiin dhagaaniifi jedhe. Jedhe maal jedhe immoo kadhata jennaan yaa Waaqayyoo biddeenni kun illee xiqqaadha ati argite biddeena guddaa
ati nuqubsi afuura kee nuqubsa malee biddeenni xiqqaadha jedheeti kadhataa jedhe sana booda isaan hin dhagaa jiru beette hin waamanii haadha manaa waamaniiti waan ijoolleen jettu dhagaa hartaa miti itti dabalii biddeena warqee dabalii biddeena amma akka jedhaa jedhan yeroo hundaa animmoo jedhani haan jedhe walaloon barreessaanaan jedhani walaloo kana muggirraan dhufee qellemiin seenee argitee qellemirraanee maarree seenee waan kana walitti qabee walaloo kana dubbisa naa dubbisi walaloo barreessite naa dubbisi naan jedhuu jedhani haan jedhe yeroo walaloo dubbisu fuulli isaanii ijoollee ganna 18 itti deebi'anaan jedhan fuulli qees guddinaa tumsaa ijoollee ganna 18 wayiitti deebi'eeti bakka gammachuudhaan awwallaalanii awwallaaluunaan jedhani eenyu jedha Dooktar Gammachuu Magarsaan natti hima amma lubbuudhaan jiru nama hin jirre namni soba himata malee an isa jiru ragaadhaan himaa jira amma fuulli isaanii hin calaqqisanaan jedhan way biyyeen anaa nyaatu utuun gaafas argee'u isaanuma kana anatu amma gaa dheebuu koo onnee koottan hima malee isaanitti himne wannani waan kana kaaseefi jara keenya waan onnee namaa keessa jiru yerooti haasofte sagaleen kee hin calaqqisa dhageesse update of godha akkuma kompiitara ammaa kanatti hin gammadda wanni si gammachiisu dhugaatu dhageesse onnee kee irratti copheeti wannani waan Dooktar Gammachuu Magarsaa kaaseef kanaaf amma maalittan darbuu barbaada waan hedduu qabna nuti wanni hedduun jira rakkoo keenya keessa nuti rakkoo miidiyaa qabna rakkoo hawaasummaa qabna rakkoo siyaasaa qabna rakkoo faamilii qabna rakkoo baandiraayyuu qabna baandiraadhumayyuu qabnu barnuti ilaali kan itti walii gallee paartiin kan keenya ofii wal mormanillee baandiraa adda addaatiin dhufuu dhiisanii baandiruma tokko alaabaa mallattoo saba tokko kan qabatee dhufurrattu waliin galle nuti isa kana ni beeka alagaanis ofitti muungaariidha dhageesse siyaasa egaa ilaa zalaalam siyaasa irratti eenyuun waliin garuu mata duree waan tokko irratti walii galuudhuma qabna dhageesse guduunfaadha sanyiidha dhaalma dabarsita kenna kennita ijoolleetti ilmee keetti qooy isa kanattuu waliin galle anamma wanna waan kana kaasee yeroo hundaa irratti haasa'uufi biyya keenyaan ture yeroo duraatiif lakki yeroo lammataatiif Suudaan tureera Keenyaa
Sudan gafa simbeku yuan. Wanjir rijidani simbeku. Gaf toko qabatton namarare jennan. Qabatto gafadha Amaariffaadhaan. Sixenyin jedheen naa kennin jedheen. Jennani kois fattishileet jedhe. Haa ta'u siin barbaada jechuusaati. Hundinoo fattishileet. Fattish. Anteen fattishaaloo isa jedhu Amaariffaadhaan geeffadheeni. Bakka anayyuu waan marammarunse. Edaa inni siin barbaada jedha. Qabattoo akka jaraan qabnu. Haa ta'u guyyaa yeroo kaan immoo biyya Keeniyaa dhufee tureeraan. Warra bungee, warra paarlamaa, warra dorgomuu, warra wal dorgomsiisu keessa ture argaan ture. Jarri baandiraadhuma gaafa duraa argite biyyattii Keeniyaa bakkatti deebisaniin isa qabateetuma namni hundi deema. Hundi abadan mallattoo jijjiira malee arma isii jedhan. Isii odaadhaa fi bunaa isiin kana baa'ooti. Baandiraan garuu kan sabaati. Maanni maqayyar aychilin. Kanarratti wal taane irraa nuti. Amarri arongaadee bacaa qayyi maalisiin. Isii argitee yookaan cheerchirra maruu yookaan argitee mormatti maratu yookaan mataatti hidhatu yookaan ofitti hidhatu yookaan ofiin ajjeesu yookaan ittiin du'u. Isii sana Oromoon akka saba tokkotti mallattoo tokko harkaa hin qabu isa jedhu qaban. Booda sidi bilbila amma hojii seenan jira meediyaa. Ilaa wanni kun jara keenya wannani waan kana kaasuufi maalayaa saba tokkootu ejjata saba tokkootu utubaa saba tokkootu achirraa ka'a jedheeti. Ilaan jara keenya isin miidhuudhaaf miti. Jarri bakka ka'an beektu isin. Oromoon immoo amma yoonaatti nama eeggataa jirra malee nuti ofii waan tokko lafaa hin qabnu. Isa kana walitti himnee akka lafaa hin qabnetti dhageesse waan tokko irratti wal ta'uun barbaachisaa dhuma qaba. Oppidiyoos haa ta'u OFEKOs haa ta'u shanees haa ta'u malleyaa Oromoon tokko qabaachuu qaba. Mallattoo tokko qabaachuu qaban. Tokko mallayyoon keenya Oromiyaa fi Oromoon. Mallayyoon argite mallayyaa. Mallayyaa. Mallayyoon isa kana natti fakkaata Amaariffaadhaan hin beeku. Tagala baabbateekko. Okay. Ilaal. Mallayyaa. Waan ittiin beekamnu qabaachuudhuma qabnaan. Yoo ilaal. Kan oppidiyoon qabattee baandiraa oppidiyoon qabattee dhufte. Kan mararaa qabatee dhufe. Namni lafa kaa'e ABO'n. Dhugaa Rabbiin isinitti himaa. ABO'n lafa kaa'e. Gadaamel Barraa
namni maxxansee kaa'e ABO dhugaadha. Ka paartii immoo baandiraa simmaa baay'ee bareedduu kaa'ani. Jarumatu dogongora achitti hojjetani. Gadaamel barra kan kaame ammaa miti bara. Eega sanaa afkoon dhufee opiniyoon dhufanii isa kan gadaamel isa kani sirna gadaatti alaabaan hin turre akka qorannetti carqa gurraachaa fi adii diimaa harkarratti hidhatu. Yoo argitee gammachuu wayii jiraate mukarratti fannisaniiti ittiin argitee kabajatu jedhaniiti hiikaa isaallee lafa kaanii barreessan. Dhugaa ragaa dhugaa jirtuudha. Eega sanaa ABO waan jibbituuf OPDOnis kanuma sirna gadaa mataa gadi garagalchitee barreeffattee dhufte fudhattee dhufte. Maraaraanis 1995 fudhatee gadi hin ba'e. Garuu hundayyuu namni argite lafa kaa'e adda bilisummaa Oromooti. Dhugaa rabbiiti bere. Garuu alaabaa tokko nuun sayyamne. Jarri kanarra dhufan qabani. Nuti kanarra deemaa jirru hin qabnu isinittan himaan. Dhugaa jirtu. Dhugaa dhagaa. Dhugaan dhugaadha. Maalirra deemaa jirra? Qo'ee eessa jirra? Qo'ee alaabaa isa kam qabanna? Mallattoo kamiin haa du'u namni? ABO qabatee du'a. Baarree qabatee du'a. Ilaal jara keenya. Ilaal ammas gara biraatti nan jijjiirina. Wannan yaada kana kaa'eef akka Oromoon dhalooti borii of arganii obboleessu ilaame saree adurree maal hin ergina. Dhageesse an sana miti an achin jiru karkarroollee naa ergitu yooti nyaadhu jette ni nyaadha yoo alaala ta'e akka shari'aatti immoo haraama. Amma isaan wal arrabsuu miti annama arrabsuuf hin dhumne homa si wanna ati ilaal waanan jedhutu tarii isinii hin galu yoo ta'e obsumaan tarii maal jedha laata maal jedha eessarratti kumnee ofa barbaannu jedha ani akkasin jedhaa jira. Bakkatti kumne barbaannaan jedhaa jira. Eessatti kumne laata? Eessatti immoo kaana laata? Tarii miidiyaadha. Dhageesse gara hundaanuu akka of barbaaddaniifin yaada isinii akeekaa jira. Malee karaa koorra kottaa jedhaan jiru wani. Karaa barbaannu. Karaa barbaada. Tukan. Miidiyaa kaleessas isinitti maan ture. Miidiyaa hin qabnu. Miidiyaa qabnu keessa amma keelloon gadi ba'ee waan gaarii hojjetaa jira. Thank you. Maqaa ummata Oromootiin nan galateeffadha. Dhageesse boolla seenee miidiyaan waa nuun ga'uu qaba. Informationii dhaga'uu qabnaan. Dhageesse yoo hin dhageenye inni nuu miidiyaa miti kiyya dhufee haa dhaggeeffatu. Kiyyarraa koppii godhee facaasu. Ilaa inni duratti eegan dudduubba hafa.
inni dubbattee gan duran seena inni ammoo ati durattee dhabamee inni dubbas dhabamee haaraan gadi ba'a barumatu bara jijjiira miidiyaan dhabu Oromoon miidiyaa haaraatu uumama anis nin dullooma dhageesse mucaana caalutu isin keessa kanamas kofalchiisu kanama bohaarsu isinuma keessaa dhalata warruma na dhaggeeffatu keessa abadan hinduubar kan na caalu dhufa malee ilaa salaalam hinduu sagaleen ummataa namni qoosu namni taphatu namni simbohaarsu asirratti hin xumuramu ilaa salaalam jiraata isin keessaan dhufan argineerra miidiyaas qabaataa turre miidiyaanis akka banamuu dhiibbaa godhaa turre bananne immoo garuu nama tokkotti kennanne ammaraaci lafan keenya jechuun filmaata biraa hin kennineef OMN yeroo jalqabaatiif isaat irratti nu ukkaamsanii jennaan bananne garuu filmaatan kennineef mucaatti kennine inni immoo fuudheet ijoollee argitee xibbee taphattutti kennee deeme hawaasatti hin deebinne akka isinirraa fuudheet isinittan deebisaa ani amma paartii tokko seeneen jira galeen jira hin jenne ijoollee argitee xibbee taphattutti kenne hin gale eessatti paartii tokkotti gale miidiyaan kun immoo ka paartii tokkooti miti ka saba Oromoo walii galaati ka saba Oromoo walii galaati wassalaamu alaikum isarratti balballi cufame eenyu guutamaa dhufee waa dubbatee ani galee keessaa ba'ee jedhe yeroo dabba jechuun Oromoon dantarraan qabdu jechuun hin beektugaa isatu anatu durataadha jedhee dhufee ofii hime malee argitee Jawaar himee hin deemne homa faraanis anatu asiin gaye jedhe malee faraan isa kanatu asiin gaa jedhee isarraa dhaamsa koo eeggadhaa jedhee Jawaar nama tokkotti nun kennine adiyyootti dhiisee deeme ilaal anamma kasasuufi mitiin ta'eera qoyamma keelloo miidiyaan gadi baateetti thank you garuu abbaan beenu eessa akka nu geessitan immoo hin beenu isa maaliif isa duraarrattu of shakkar ABO keessatti ODF keessatti jijjiirama keessatti shanee keessatti qaccaa keessatti hunda keessattuu Oromootu miidhamaa ture utuu hin beekin dhannee galla hoo jenne hoo jedhanii galanii hoo jedhanii ba'uun immoo nama rakkisa kanaaf abbaa wallaalle malee miidiyaa keelloon hedduu gaarii akkaataan itti deeman gaariidha itti fufaa jennaan garuu abbaan beeku dhugaa walitti muun gaariidha dhageesse yoo rakkannellee nama itti himnu hin qabnu hin beenu tun dhugaa dhagaa isa beennu iyyuu of hirkaa dhabne isan beenne akkamitti yeroo hunda ilaal jara keenya yeroo hunda waa oomishna
أبا هنقبو النكينيا أبا هرچو قبا غري مابرا هريوت ورا اكتيفستوتا بيا على ورا مكسسمن جركون ليو بكبواني وجن هجتن غاري ومارا كون كبو بر أني أما راكو سر ران كبو جركي أجلسه دابتو of kenne wagga subdivision hojjet den kasare gali harka duwa aba argite oromo baate de mukayo saganta qab irratan argite gange tay gange masen carrakan mod alotaf hawuhim barbad agese kanafani wan kana jedha kabra wani amara wani tigre wani argite sudani guddo irratiasa unam barbachisu mali qallalida oromo argite namni oromo harka hinqamne yo oromo atarka hinqabatin yo oromo harkatin galfatin parti tokkolle ammas parti biyyatti bulchaa jirutu oromo harka qabayotae ilal sudani miti Egypti miti Israelin Amerika walitti qabe moudanda malif oromo abban qabnetu achi keessa jirata waan ta'eef oromon duutti tokkoffaadha ani waan sudani argite waan tigreena sodaachisu agese waan Egyptina sodaachisu koy daqiiqa 5 booda agese amma oromo harkatti namni qabu mootummaa Itoophiyaati isa kanammoo harka baasu kan dandeenyu walitti dhumnee waliin mari'annee ejjannoo mataa keenyaa yoo qabaannee qofa agese utuu argite Sudani Egypt Eritrea Kenya Somalia Libyan biyyi ollaa isi marsee jiru utuu itti duule ummata oromooti jiru oromoo isa argite lakkoofsan qabnee jiru Ethiopia moo hundandani isa kana kanuman jedhan soba cabera marre taera asitti laafeera asitti akkasii miti nutu harkaa waliin qabne nuti wal dhuunfachuu danda'u qabna dura soba Ethiopia moo namni waamsisaa jiru oromoodha agese isa kana nuti yoo walitti deebiin nuti yoo ejjannoo tokko hin qabaatin nuti yoo maleeyaa tokko hin qabaatin Ethiopiyaan indiigamtuu abdii kutadha Ethiopia kan diiguu danda'us oromoodha Oromon immoo yoo argitee gamtaa walitti dhufee hogganota isaanii aktivistoota isaanii mari'achiisanii gam tokkorra wajjin dhaabbatan qofa mirkaa'uu danda'an yookaan abiyyiif harka rukuta namni hundinuu isaa wajjin dhaabbata yaa
anuutu waraana kaleessaa ta'uu baadhe har'aa biyyi wajjin hin dhaabbadhee du'a malee isinii wajjin dhaabbadhee akka kanaa harka qullaatti nafu miilla mindin ta'u indee matta ilaal argamuudhuma qabda beekamuu qabda bar waan hojjette keessatti mul'achuu qabda bar dhugaa walitti himuun gaariidha kanaaf bakkatti deebi'a akka dhaadannu miti bakkatti deebinee of gurmeessuun barbaachisaadha warri biyya alaa wannani aktivistoota irratti duulaa jiruu fi ofitti deebi'a nu ijaara nu gamteessa yoo gamteessuu baattani dhageesse waraana gollichaa kan kibba waraana marroo kadhiyaa jennee argite garee gareetti haga yoomii battanamna nuti dhageesse anu siqaayi kana keessan ture siqaayi kanatti ijoollee hin leenjisu siqaayinani keessa ture waraana jaarraa waraana baa'u waraana waaqoo guutuu so dhaloota ani akkanuma irrattanani argite ijoollee argite qaree biddatti ergaani inni mallas ofittaa deebinu ofa barbaannu wannan jedhaaf kanaaf question marki wannan ofirra kaa'ee 2021 gadi ba'eef kanaaf isiniif hin galle malee nama dhugaa isinitti mun jaallattani tarii bor nama tokkorra na kaa'u dandeessu dhaaba tokkorra garee tokkorra ani garee sanarraa hundi haadha isaanii gadal yigibu tokkollee anummata Oromoo kana akka kanatti argitee dhiibnee deemna isa jedhutu na yaaddessaa jira dhageesse isa kana hoogganooti isin qabdan hundinuu dhaqanii galani qoyan immoo akkamaa ta'u nan rakkadhee bara dhageesse nan gadhiisu innan keessa ture nan fudhatu inni har'a Itoophiyaan keessa jirtu inni Leencoo Baatii Leencoo Lataa Hasan Huseen Diimaa Naga'oo simate nan fudhatu jechuun dhiiga kootiin wal fudhachuu dide malee jara caalaa bara afaan qaba karaateedhaan dha'uu danda'a nan fudhatu inni argite raabaadorii ijoollee argite asirraa OMN'n wannaa carraa kennanii fi geeraraa turte hundinuu dhaqanii achi galan dhageesse ani asuman jira garuu inni OMN ijaare an asuman jira mooraalii kiyya tiksuudhaaf Jawaar gaaf tokko mana kiyya dhufe malee an asuman jira dammaqaan as ture Maammadaamas as ture guyyaa tokko OMN irratti nan dhiyeessin hin beekan gaa na waraana jaras dhugaadhaan anis fayyaan qabu kanaaf hiriira wajjin deemnaa bakka hunda wajjin deemnaa tuurii wajjin baanaa bakka hundatti waliin afeeramnaa community wajjin gaggeeffannaa hojiillee naannoo adda addaatti wajjin hojjenna Mahammad Ahmad isa argitee OMN dha wajjin karaa galuun dhabee Umar Sulemaanitti bilbilee Umarii wajjin gal nama Umariin harka fuuchuu dhaqu biyya dhaqee ofii harka dheeressa dhaqee harka fuudha isa dhangaarra hojjetaa ture tokko dheeraa wayii tokko
inni argite gara hundatti balbalatti cumnaani dhageettiin qabu akka dammaqaatti miidiyaa inni duddubbataa'ee waraaba ifatti ba'uun barbaada. Gaafa kaani Umar Suleemaanitti bilbileet wajjin gallaa jedheeni wajjin gal. Amma Umar Suleemaan yeroo opiniyoon argitee miidiyaa qopheessituuf inni dheeraa tokko wajjin galeet yeroo namni Umar Suleemaan dubbisuu dhaqu harka dheeressa. Waan tokko keessatti akka kanaaban akka kanatti anis galuun hin danda'a. Isa kanaa miti amma. An video sana laale nan du'e nan kolfe meera ka irra deebi'a laala. Amma Umar amma namni hundi inni kaan jaarmiyaa maali, inni kaan jaarmiyaa Kamaal, inni kaan jaarmiyaa Jamaal, inni kaan jaarmiyaa Baluutiin gale. Qoy mucaan maalaa ta'ure maalaa ta'u dhageesse na bootatta inni kaan OMN wajjin galee inni dammaqaan immoo OMN waan Jawaan isa mormeefi mootummaatti gale. Amma inni kun immoo eenyu wajjin haa galu. Akka OMN wajjin galan jenne OMN keessatti dhageettiin qabu. Viidiyoo waraaba malee. Jennaan Umaritti bilbilee Umarii wajjin gale. Yeroo addabaabayitti Umariin namni beekagaa. Umar Suleemaan. Umariin dubbisuudhaaf namni harkatti hiixate inni harkatti kenna. Irrammoo dheeraadha waan ta'e. Amma taa'ee viidiyoo sana laalee angaraan na dhukkube. Ilaalee jara kee walumaa galaa namni karaa hin feene barbaaddata yoo karaa dhabe. Kana isin yaadachiisuudhaafan jedhe. Kanarraa asumarratti xumuruu laata isin gaa yoo gorsii kolfa keessallee isin gargaara ta'e. Thank you galatooma. Ani waan hunda dookimentii harkaan qaba jara kee. Asamee kolfee isin kofalchiisa malee hunda harkaan qaba. Hunda. An hunda keessa immoo galuudhaaf hin qabuyyuu fedhi dandeettis hin qabu isinittan himaa jira. Mootummaa Itoophiyaattis himaan jira. Homa. Thank you. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.